Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa Foraan Bilisummaa Oromoo gidduutti mariin araaraa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa keessatti yoo gaggeeffamaa jirutti naannoo Oromiyaa bakkawwan adda addaatti tibban humnoota mootummaaf loltoota waboo gidduutti walitti bu'iinsonni itti fufanii jiru jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama biraatiin marii mootummaa Federaalaa Itoophiyaa Foraan Bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru uummataaf akka ifa taasifamu paartiin mormitootaa 5 ibsa waliin baasanii gaafatanii jiran. Walitti bu'iinsi itti fufuusaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchisee waajjira bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaaf waajjira kominikeeshinii mootummaa Federaalaarraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne milkoofne Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi. Mariin nagaa mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti torban irraa eegalamuusaa maddeen himanii jiru. Mariin kun jalqabamee osoo jiru ammas naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Galgaloo Balaakoo jiraataa godina Gujii aanaa Goorodoolaa ta'uu isaanii himanii erga mariin nagaa eegalamuun odeeffameen as walitti bu'iinsi kun itti fufee jira jedhan. Goorodoolaa irra daangaa aanaa Libaniitiif Goorodoolaa uummanni baay'ee daraaramaa jira. Sanitti kaleessa namni nutina aanaa kennaa sanitti warri mootummaatii fi warri waraanni bilisummaa uummata Oromoo kun walitti dhufaasaa turani. Uummanni eenyutti akka namni himatu hin beeknu, eenyu akka bulaa jiru hin beeku. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Beegii fi aanota ollaa keessatti walitti bu'iinsi guddaan qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture hanga tokko hir'achuusaa jiraataa aanichaa ta'uu isaanii kan himan obbo Gaaddisaa Akkumaa ibsanii jiru. Walitti ta'aa jiru hanga ammaatti hin jiru. Garuu immoo haalli mariitti jiramu kana karaa nagaadhaan mootummaanis waan ilaalu ilaale qaamni keessatti jiru qaamni waraana bilisummaa Oromoos waan ilaalu ilaale gara nageenyaatti dhufuun gaariidha fayyadu gammachiisa. Nagaan dhabamuurraa ta'e qabeenyi baduun lubbuun namaa baduun dirqama kan darbe darbeeraa achitti garuu qaamni lachuu iyyuu karaa walii galuu hin danda'amuun karaa nagaan biyya kanaa iddootti deebi'uu hin danda'amuun karaa uummata keenya dinagdeettis misoomattis karaa hundaanuu nagaa argachuu danda'uun qaamni lachuu karaa danda'ameen yoo walii galee gaarummaa qaba jedhee yaada. Haga ammaatti erga inni akka kanatti qabne jiru ammaa fi. Obbo Tasfaayee Gabbisaa jiraataa godinichaa ta'uu isaanii eeruudhaan ammas godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee fi aanota ollaa keessatti wal dhabdeen kun itti fufee jira jedhan. Waraanni akkuma itti fufetti jira. Guyyaa kaleessaa magaala aanaa lammaffaa kan jedhamu magaala Daalatti tokko jira. Magaala Daalatti kanarra waraanni mootummaa duraan hin turre guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo achi gadhiisanii ba'anii warri mootummaa dhufanii wallaandessaa jiru jechuudha. Gara ganda tokko gara ganda biraatti magaala tokko magaala biraatti rukunaadhaaf wallaandessaa jiru jechuudha. Mariin araaraa marsaa lammaffaa eegalame isaa kana dhagaa jirra. Addatti ba'anii miidiyaadhallee waan nageenye hin jiru. Haa ta'u namaan haasa'ama. Garuu immoo akka uummata rakkoo keessa jiruutitti otoo dhuguma nama miti waan itti makatee araarri kun bifa kana booda rakkoon uumamuu hin dandeenye gatiin kana dura kaffalame kunillee akkaataa xumura itti argachuu danda'amutti araaramanii eeguu qofaa hojjechuu qofa otoo hin taane waaqa itti kadhachaa jirra jechuudha. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa jiru gulantaa gaarii irra gahaa jiraachuu maddeen marii nagaa kanatti dhiyeenya qaban yeroo ibsanitti walitti bu'iinsi kun akka hin dhaabbanne jiraattonni naannoo Oromiyaa bakka tokko tokko irraa himaa jiru. Garee waraana bilisummaa Oromoo dursuudhaan marii kanarratti kan qooda fudhachaa jiran ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa fi itti aanaa isaanii Jaal Gammachuu Abbooyyee akka ta'es ibsamee jira. Gama mootummaatiin gorsaan muummicha ministeeraa Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi ministeerri haqaa Geediyoon Ximootiyoos marii kanarratti hirmaachuu isaanii maddeen marii kanatti dhiyeenya qaban himanii jiru. Haa ta'u malee mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa mariin kun irratti argamuu fi haala akkamiin mari'atamaa akka jiru ilaalchisuudhaan hanga ammaatti ibsa ifatti kennan hin qabani. Kanuma bu'uura godhachuudhaan paartileen mormituu 5 ibsa baasaniin mootummaadhaaf waamicha dhiyeessaniiru. Obbo Daawit Biraanuu itti gaafatamaa quunnamtii hawaasaa paartii እናትዳ መንግስት አሁን ላለው ተጨባጭ የሀገራችን የፖለቲካ ችግር መፍትሄ አድርጎ መውሰድ ያለበት ሁሉን አቀፍ ግልጽ እና በአግባቡ የሚመራ ፖለቲካዊ ድርድርን ብቻ ነው የሚል ነው። mootummaan qabatamaan siyaasa amma biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalchisuun wanti inni furmaata taasisuu qabu marii hunda hirmaachisee ta'uu qaba. Marii siyaasaa kan uummata hirmaachisedha furmaata ta'uu kan danda'u. Haa ta'u malee yeroo dhiyoonas wanti biyya keenya keessatti mul'achaa jiru hooggantoota qofatu wal waamee gara marii deema. Kun ammoo furmaata osoo hin taane biyyattiif balaa dabalataa fida. Kanaaf mariin taasifamu kamuu kan hawaasa hirmaachisee ta'uu qaba jennee amanna. Tibbana kan maddeen garaagaraa irraa dhagaa jirru ammoo mootummaan federaalaa fi woboon Taanzaaniyaatti marii eegalaniiru kan jedhudha. Garuu ifatti gama mootummaatiin wanti jedhame hanga yoonaatti hin jiru. Adeemsa qabxii marii fi dhimmoota mariin wal qabatan hundumaayyuu hawaasaaf ifa taasisuun dirqama jennee amanna. Kana malees waldaan hambaa hooggansaa fi deeggarsa Oromoo ollaan mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eegalamuun waan gaarii ta'uu ibsuudhaan waldhabdee fi walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti deemaa jiru mariidhaan hiikuun barbaachisaa ta'uu ibsee jira. Waltajjii kana gargaaramuudhaan furmaata wanta ta'u fiduudhaaf yoo xiqqaate dhukaasa dhaabuuf akka carraatti itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uu dhaabbatichi cimsee kan ibse yoo ta'u qabxiileen wal falmasiisaa ta'an yoo jiraatan mariidhaan furmaata argachuu akka danda'an ollaan ibsa baase keessatti beeksisee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti itti fufee jiraachuu ilaalchisuudhaan kan hawaasni sagalee Ameerikaaf himan ilaalchisuudhaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa aanaa Buree keessatti haleellaa jimaata torban darbee eegalee raawwatame jedhameen namoonni 5 ol ajjeefamu. Namoonni haleellicha jalaa dheessuun naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amurutti baqanne jedhaniif kanneen maatiin isaanii keessaa akka namni jalaa ajjeefame dubbatan sagalee Ameerikaatti himan. Haleellaa kana hidhattoota faannootu raawwatee jedhu jiraattonni kun. Gurmaa'insa faannoo
buree keessa jiru ka geggeessan ka dubbatan immoo shaalaqaa Geetahuun Barree immoo hidhattoonni keenya haleellaa kana hin raawwanne gochi kun namoota siyaasaan qindaa'ee faannoo paartii badhaadhinaa gurmeesseen raawwatamee jedhaniiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa aanaa bureerraa odeeffannoo argachuudhaaf tattaaffiin taasifame hin milkoofne Naakoor Malkaa dabalatasaa ergeera. Naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa aanaa buree ganda baqqoo caabboo jedhamu keessa waggoota hedduudhaaf maatii isaanii wajjin jiraachaa turuu dubbatu obbo Tasfaayee Hundee torban darbe keessa gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 30 bara 2016 haleellaa hidhattootni isaan faannoo jechuudhaan waamaniin raawwatameen namootni 5 ol ajjeefamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Caaborra buqqaane. Faannoo Amaaraa fayyini tokko sanii jirutti bakkuu sinyatti fayyini tokko sanii achitti nuti kan gaafa ardiya. Obboleessa koo kaffaalee jedhu hangafa koo. Isaan fayyini ma Goojjam erga biraarraa cinaa makotti turame jedhu. Isaan waan barbaadan lafti kun hankeenya dhaa'uuf ta'uu qabaarra durumaan tuttuqaasan qaba lafti kun ta'uu qaba. Sababa nageenya isaaniif maqaan isaanii qilleensarraa akka oolle kan gaafatanii fi erga da'anii reefuu torban tokko ta'uu kan dubbatan aanaa Buree ganda Sontoomaa jedhamutti haleellaa hidhattootni faannoo jedhaman kunneen raawwataniin baqachuudhaan gara aanaa Amuruu deemuu isaanii haati dubbatanis gargaarsi akka isaaniif taasifamu gaafatanii jiru. Ani garuu torbeen koo qidaamee ejjeentanii sanbata duraa sa'aatii torbaan danda'e ejjeentanii gaafa jimaataa sa'aatii shaniitiin danda'e malaatiin kan guyyaa sadiitti ta'e immoo malaatiin ba'eeru baay'eetu jira. Daa'ima keenyaaf immoo aannan dhugaatii utuu hin taane bishaanii humna ittiin hoosifnuyyuu harmaan keenyaaf hin arganne kanaatiif rakkoo baay'ee guddaa amman hin jaameetiin irra ga'eera. Uummanni Oromoo haala keessa warri jirtanii mana maaloo adara deeggarsa kan geessistanii jedha. Sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaa koo hin dubbadhu namni jedhan kan biraas haleellaa kanaan namoonni 14 ajjeesamaniiru jechuun erga dubbatan booda maqaa namoota 5 haala kanaan eeranii jiru. Ani walii gara maqaa isaanii na jalaa badee bade naannoo nama 14 ture. Amma naman beeku tokko Chaaloo Tabsaa'uun jedhama. Tokko immoo Dasuu Garramaa jedhama. Tokko immoo Hundee Dabaloo jedhama. Tokko immoo Dhibbee Kafaalee jedhamti. Tokko Kafaalee Ulluuqaa jedhama. Ilaali nafseen qaba jechuudha. Kan kana godhe faannoo jedhamu. Sababni isaan itti kana godhani. Isaan kun Oromoodha. Oromoomti akkanaatti biyya Amaaraa kililii keessa jiraachuun qabu as keessa biyya isaanii taagalanidhaan achumatti dhalatee guddatee abbaa bineensaas ta'umatti Oromoon naannee boqota kililii Goojjam keessa addana adeemanii isa jedhamuun finxaalli Amaaraatti kan nu goote faannooti nu tokkose. Aanaa Amuruu ganda isaanitti baqatan Joorj jedhamutti maanijara kan ta'an obbo Siisaay Miijanaa namoonni aanaa Buree keessaa haleellaa irratti raawwatameen buqqaasamanii dhufan haala irratti argaman jedhan ibsanii jiru. Gaahulti soddoma dhukaasni naannoo Oromoo sanarratti faannoon kaase. Amma illee daataa isaa qabatamaa isaa hin qabnu lubbuumti 2894 kan ta'u amma ganda Joojaarratti buqqa'ee qubatee jira jechuudha mana barumsaa keessa. Maatii dhaban jiru hanjalli madaa'e amma ammatti har'aa mataasaa dhukaasni jira naannoo sanarra jaarsoliin warri adeemuu dadhaban warri jaaman manatti hafan jiru. Hawaasa naannoo sana kaleessa qaamni aanaa dhufanii ilaalanii xiqqoo waan nyaatan jedhamtu waaqii fidaniiru. Kaan akkamatti ammacoo nyaata jiraachaa jira jechuudha. Mana barumsaa Jooj tokkoffaa mana barumsaa Jooj lammaffaa jedhamu keessatti bakka lamatti qubatanii jiru jechuudha. Nyaatuun qabu kan dhuguun qabu wayaa isaa dhiisee ufeera uffatan qabu namni kuni luka qullaa kana deemu jira kan harka qullaa deemu jira baay'ee nama gaddisiisa bakka. Haleellaan kun bakka itti raawwate aangawoota mootummaa aanaa Bureef jiraattota naannoo sanarraa odeeffannoo argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Dhimma kana irratti haleellaa raawwataniiru jechuudhaan kan himatamanii fi sagaleen Ameerikaa kan dubbise ijaarsa faannootti kumalaa ta'uu kan dubbatan Geetahuun Barree haleellaa kana gareen isaanii akka hin raawwanne ibsuudhaan haleellaa kana kan raawwate faannoo paartiin badhaadhinaa gurmeesseen jechuun dubbatanii jiru. የዛኑ ቀን እኛ ሌላ ውጊያ ላይ ነው የነበርነን ግን በአንጻሩ በዛኑ ቀን ደግሞ እዚህ በብልጽግና ስርዓት Nuti guyyaa sanaa wal waraansa biraarra turre gaafuma sana immoo ijaarsi bilchiginnaa akka uummatni Oromoo faannoo jibbuuf akka uummatni kan biraas faannoo jibbuuf gocha ajjechaa kana raawwate malee faannoon nuun hoogganamu gocha kana hin raawwanne gocha faannoo jibbisiisuuf taasifame wanti kun faannoon nama hin ajjeesu nama sin buqqisu mootummaatu loote seentota seensisuudhaan namootni nagaa akka ajjeesaman taasisaa jira. Nuti namoota kana raawwatan qabuudhaaf hojiitti jirra. Humna mootummaatiin deeggaramanii gocha kana raawwatan qabuudhaafis qophii xumurreerra jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Ergaa Siisaayin bilbilaan argannee dubbisuudhaaf tattaaffiin taasifnee milkoofne. Ji'oota darban keessatti haleellaawwan wal fakkaataan raawwatamne kan jedhan kanaan dura dhalattoota Oromoo aanaa Buree keessatti argaman irratti haleellaa yommuu raawwatamu dhaga'ameen beeku. Gama biraatiin naannoo Oromiyaa godinaalee Oromiyaa lixaatti argaman garaagaraa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo lammiilee nagaa irratti haleellaa akka raawwatanii fi qe'ee isaanii irraa akka buqqisan gabaasamaa ture jira. Gurmuun riphxiltoota kanaa garuu himannaa kana ofitti hin fudhatu. Dhaabbileen mirgoota namummaa biyya keessaaf biyya alaa haleellaan lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaa fi hidhattoota garaagaraatiin meeshaa waraanaatiin taasifamu akka dhaabbatuu fi mootummaan rakkoo kanaaf furmaata waaraa akka kennu gaafachaa. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne ollaan jeequmsa Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun namoota nagaanii fi qulqulluu ta'anii miidhamtoota jalqabaa waan ta'aniif jeequmsichi itti fufataanaan balaa guddaa akka fiduu danda'u cimsinee amannaa jedheera. Waggoota darbaniif humnoota mootummaatiin garee hidhattoota naannoo Amaaraa milishoota faannootiin akkasumas gareewwan wal dhabdee kana keessa jiran hundumaanuu siviilota irratti ajjechaan seeraan alaa raawwachaa akka ture ibsi ollaa kun beeksiseera. Akka mariin nageenyaa taasifamu waggoottan 3 darbanii fi gaafachaa akka
ture kan ibse ollaan sadaasa 13 bara 2023 boordiin isaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromootii fi xalaa barreessuu isaa yaadachiise hawaasni dippiloomaasiis gareewwan lamman akka walitti fidanii mari'achiisanu gaafachaa turuu isaa eeree jira. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo fedhii nageenyaaf qaban agarsiisuudhaan marii kanarratti hirmaachuu isaaniitii fi kan galateeffate ollaan hirmaattonni marichaa waliigaltee gaarii akka mallatteessanii abdii qabu ibsee jira. Fuula durattis marii nageenyaa waliigalaa irratti ollaa dabalatee dhaabbileen mirga namoomaatiif falman akkasumas dhaabbileen siyaasaa biroo akka irratti hirmaatan gaafatee jira. Ollaan mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti kaleessa jalqabamuu isaa ibsa waraana bilisummaa Oromoo waabeffachuudhaan kan ibse maddi oduu Reuters marii kana ilaalchise mootummaan Itoophiyaa amma ammaatti ibsa yookiin deebii akka hin kennine beeksisee jira. Hooggantoonni paartilee siyaasaa mormitootaa walitti bu'iinsa waraanniif tasgabbii dhabuun Itoophiyaa keessatti mul'ate sochii isaanii daangessee akka ture ibsaniiru. Durataan Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin wal dhibdeef jeequmsa yeroo ammaa mudateen bakka hundatti socho'uuf miseensotaaf deeggartoota keenya waliin walitti qabamnee haasa'uu hin dandeenye jedhan. Gareewwan Itoophiyaa keessatti qabsoo hidhannoo taasisaa jiran meeshaa isaanii lafa kaa'uudhaan wal dhibdee isaanii marii siyaasaan akka hiikan muummichi ministeeraa Itoophiyaa gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed qibxata har'aa walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti gaaffii miseensota mana maree bakka bu'ootaa irraa dhiyaatee fi deebii kennaniin gareewwan qabsoo hidhannoo taasisaa jiran meeshaalee isaanii lafa kaa'uudhaan waldhabdee isaanii marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban hubachiisanii yeroo ammaa gareen hidhattootaa lolaa jiran kamiyyuu mootummaa federaalaa humnaan mo'uu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan isaanii haleellaa irratti baname ofirraa qolachaa jira malee jeequmsa akka hin jalqabne himanii jiru. Waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi labsii yeroo atattamaatiin walqabatee gaaffii ka'ee fi deebii kan kennanii muummichi ministeeraa labsiin yeroo atattamaa naannoo Amaaraa keessatti amma tokko nageenya mirkaneessuu isaa ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa waa'ee galaana diimaa ilaalchisee haasaa taasifamaa jiru irratti akka ibsa kennan gaafatamanii biyyi isaanii biyya kamiifuu sodaa ta'uu akka hin barbaanne himanii yaadni ka'e waa'ee fayyadama buufata doonii galaana diimaa irratti seerri akka jiraatu mari'achuudhaaf akka kaka'umsi jiraatu gaafachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan galaana diimaa irratti buufata doonii akka qabaattu gaaffiin dhiyeessite akka deebii argatu hawaasni addunyaa akka deeggarsa taasisu gaafachuu isaanii kan ibsanii muummichi ministeeraa kana ta'uu baannaan garuu adeemsa yeroo keessatti rakkoon uumamuu danda'a jechuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira. Sabni Oromoo akkaan waan rakkachaa jiruuf haalli jeequmsii akka itti fufu taasisu fudhatama hin qabu jechuudhaan dhaabbanni gaaddisa hawaasaalee Oromoo kan biyya alaa ollaan beeksisee jira. Paartilee siyaasaa mormitootaa walitti bu'iinsa waraanniif tasgabbii dhabuun Itoophiyaa keessatti mul'ate sochii isaanii daangessee akka ture ibsaniiru. Durataan Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin wal dhibdeef jeequmsa yeroo ammaa mudateen bakka hundatti socho'uuf miseensotaaf deeggartoota keenya waliin walitti qabamnee haasa'uu hin dandeenye jedhan. Miseensa hooggansa paartii Dimookiraasii Booroo Dr. Mabraatuu Alamuu gama biraatiin labsiin yeroo muddamaa sababa waraanaatiin irra deddeebiin labsamaa jiru mirga socho'uu dhaabbileen siyaasaa daangessee jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Rakkoo kana keessaa karaan itti bahan marii karaa nagaaf marii siyaasaa ta'us hooggantoonni lamaan hubachiisaniiru. Gara oduu ittaanutti naaceen immoo hooggantoonni mootummaa Keeniyaa fi mootummaa Sudaan dhimmoota waloo irratti mari'achuudhaaf Naayiroobii keessatti wal arganii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootii fi hoogganaan mana maree ceehumsaa Sudaanii Abdul Fattah al-Burhaanii kan wal arganii mari'atanii wixata kaleessa magaalaa Naayiroobii keessatti akka ta'e beekameera. Mariin hooggantoota lammanii kan xiyyeeffate waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammaniitii fi waa'ee dhimma nageenyaa yeroo ammaa Sudaan keessa jiru irratti ta'uun isaas beekameera. Wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irratti akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu. Marii nageenyaa waara qabeessa ta'e irratti dubbatuu fi gareen dhaabbata misoomaa biyyoottan baha Afrikaa yookiin Igaadi akka ala mijeessu hooggantoonni biyyoottan lammanii gaafatanii jiru. Wal waraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru yeroo ammaa ji'a 7 kan guute yommuu ta'u lammiileen biyyattii walakkaadhaa ol ta'an gargaarsa namoomaa eeggachaa akka jiran akkasumas dhumeensi waggaa 20 dura Daarfuur keessatti raawwate akka deebi'ee hin dhufne lammiileen biyyattii sodaa akka qaban ibsaa jiraachuu isaanii maddi